Brother, what's that? What's that, brother? Hai. Mal. Tayo tajitai. Tajitai. Maal harakat gola. Azman anta mana tajitai. Sekina Ethiopia ka mush khayaman. Abo tajitai. Tajitai. Ade dekan dia bisinge mana nama. Tu padai. Tayo lai. Au tayo ka. Kom la sekina saka sekina ran. Tayo na kai sa miji. Ya sekina Zara na kaisa betai ogun betai ini kata bisinge mariya udah tadi manni kha faida तुम्हारे कहती हूँ amma baru taji tasi ban itu khabar nama Hey, di mana dura? Telepon na kung kawali, sa kanya ka na po. Mali, telepon na. Terbaik, ayo watak. Rasakan habib lagi. Betai emoji. polis akan kau Mana enggak tuh? Rasakan halas. Usi tayo, taji tayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jechuun jabatanii jiran jecha deebinee dhufnee jirra. Salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota kabajamtoota keenya jirra jirtu isiniin jechaadha. Kunooti dhufneeti jirra. Maal qabatanii dhuftan yoo jettanis kunooti akkuma arraan tana agartan kanatti faayizaalee qalbii takkaan firraa taa'ee jeeni itti himee akkasitti kunooti qalbii takkaan ilmaan sii keessa taa'u jirti jechuudha. Gamanumaanuu ammaas ibsaalleen jechuudha akkuma guyyaattuu agartanitti dhoyinaan akkama dhaqanii isaafi saayimni isaa waliin dhaadachuu jiran jechuudha. Yoon fi firoo dhiifnee maal jiranii dhaadachuu jiranii sabboota yeroo karaa deemu jechuudha namni natti himee ijoollee ibsaa fi saayimsaa tokkoffaa ijoollee nama shan akkasii barbaadu jiranii jaa'in natti himan jechuudha. Sanirratti arraan tana ana daranti jalaattumatti ilaaliiti ifee gaddu jechuudhaan faayizaa bira dhufee arraan tana. Egaa asumaan wanni inni dubbachuu barbaadu illeen sana cufaa'uu eenyutu fidee isaatu fidee jechuudha. Dheecha kanaa fi kan hundaa'u ani karaa nagayaatiin ilmaan naa kannii jeetiin kadhadhee akkaataa inni na godhee fi gocha inni narra raawwate san irratti raawwanne ani jechuudha. Dhuguma yaani akka dhaames nuti hin argine jechuudha. Dhaamuu isaa hin agarre gisee san jechuudha. Dhugaadha dhaamee jira. Kanarratti duba an hangana caalaa na dhalaatu godhee mere tanaaf wanni duba natti dhaadatamaa jira. Saniifuu ammaan tana wanni nuuf hafee tokkoffaa irratti inni dhaamee jira. Waan fedhe inni hanarra yaadu ammoo an hamtuusaa hin danda'u. Kana ammoo gartee misareen cinaa jeceetee akkanatti waa waliin laayitu tana amma isaanii sun naaf jechuudha. Waan inni ibsaa irratti raawwate waan inni ibsaan godhin caalaa kan hin godhu taa'u saayibban isaati jechuudha. Warra akkana ta'e jee isa karaarra kakkaa'u jechuudha. Waraabessi akkam jeen beekta kan nadheerra kachigee jeen namiidhee jee beekte nuti amma an ibsaa kana godherra akkana godhe juuni saniitu natti irraamtuudha ni beekta. Saniifuu ani tolchee bareechaa zoon ibsaaf hin deemne nama inni jala deemu saniif hin deemaa jechuudha. Asumaanuu ifa bannoo kana yoo godhan taate ittiin himaa jechuudha. Viidiyoon tiyyatuun birata ga'uu nooltu if kabajuu baattan taanaan ani akka ibsaa hin xuyne ibsaa cinaan bee malee ani ibsaa hin xuyne jechuudha. Tamaam saniifuu ani abbaa ilmoo tiyyaatii isaa miidhuu fi mitii kan hin deemu ani hin miine jechuudha isa. Yoon irra raawwachuu fedhe halkan sanii waa dhibba takka irra raawwachuu danda'an. Ammoo ani isa miidhuuf hin deemu. Tamaam asumaan warreen isa yala deddeemtan yala ceetanii olii gaffiidanii ani wallaahi isin azoo ijaan akkanatti harkatanii ijatee san akkanatti ammutaan isin keessaa guurin anummaan dhalaadhaa tanuma isin agartan tun jechuudha. Waan kan hin barbaacha deemu dibbatti isaa miidha jechuudha. Aboonni dhageessaa miti ife kabajuu baatte taanaan anaafeetee akka mana aariyaa waliin baana jechuudha. Naafeeti wal hubanna. Dhalummaa keessatti agarsiisaa dhiirummaa keenyatti agarsiifta. Sarrakkoon qabu jechuudha itti dhuftu agarta waan faayidaan taate. Taakkasiiti jechuudha maali ni beektaa nuti ibsaa guyyaa sanii kan mana kanatti itti dhufneef saayiba isaatis jechuudha ilmoon isa bira turtee akkanaatiin ni fuudhaa waan akka jaanii haasawwan takka agarreetiiti namni dogoleetti himee sanarratti akka ilmoon mana kana jirtu dhageenye san booda itti dhufne jechuudha. Itti dhufne isiin tun dhalaadhaa waan ala deemu hin taane jecha inni alatti haa gabboo fudhachuudhaan itti dhufne yeroo dhufnu kophaa isaa jira sanirratti jechuudha kophaa isaa taa'u jiru agarree itti dhufne akkasumatti faayizaa ilmoo isaa keessatti deebine inni gabbee kute jechuudha. Amma achirratti viidiyoo sanarratti yoonii an firoo sijjeessu baadhee yoonii akkana ta'uu baadhee maal akkas godhuu baadhee jaanii hedduu xaqqaasan jechuudha.
ibsaa fi saayimni saasanillee ni isaat garuu jechuun ani rakkoon qabu gama kiyyaanii firraan dhorkiidhaa akka feetanitti jechuudha yoo dhuftanis gama feetanii ani ifirraan isin dhorkaa jechuudha. Maali ni beektaa faayizuma jechuun ta'isiisuun haraka maaliif isin dhalaadhaa manumatti faatti dhuftanii yoo maal jaanjeetii yaaddoo malee gama kiyyaan sodaatisan takkan qabu jechuudhaan yoo isin nama fidattanis isin caalaan nama fidadha dabaladhee ifirraa isin dhorkaa jechuudha. Sani malee amma fakkeenyaa fi ani gama kiyyaan rakkoo takka waan takkaan kan takka na yaachisan akka feetanitti yoo dhaadachaa ooltanillee jechuudha. Xiqqishoollee takka qirna gootanii sodaatissanii dudduuban deebi'u jechuudha. Faayidaa jechuudha ani akka gartee miti akka obboleessittiin wamma feeteenu bira dhaabbannaa inni sababa ramadaana mudura cabixeessan isa gartee miti bira dhaabbachuu turre maaliifi namni tokko isiin tun dhalaadha waan taateef rakkachuu isii kana gartee miti akka feetos itti garaan nu danda'u jechuudha. Bakka agartee miti findee ilmoo ishee keessatti illee deebisnee bakka agartee miti gamanumaanuu ammas waan biraa jechuudha. Ilmoon isiitis hanqa ishiin jechuudha biran jirre sanii hedduu takka miidhamtee jirti sanirratti amma har'aan tanaa akkama geessinee dhufne jechuudha. Amma ibsaan jechuun ilmaan kana danda'ee akka jechuudha haalatti danda'ee nyaachisee obaasee raadiqee uffachiisee maal godhuu hin danda'u dhiira waan ta'eef dhalumaatu waan akkasii beekaa. Saniifuu nuti amma ibsaa waan biraa osoo hin ta'in ilmoo keessaa ilmaan keessaa akkamitti haala gabbaasaa jechuudhaa fi nuti gartee bisanii bakka hedduu takka nu rifachiisee deebisnee as keessa ilmoo ishee keessatti deebisne malee waan biraatiin miti ati immoo jala deemtee saayimni isaa jechuudha warri wajjin dhaatattanii if eeggadhaa jechuudha hedduu takka if eeggadhaa maaliif yoo jettanii nuti sodaatessan hin qabnu ani gama kiyyaan sodaatessan hin qabu akkaan nama sodaannes ni beektanii saniifuu hedduu takka if eeggadhu jechuudhaati. Asmanni ani wannin dhaamu barbaadu ani alhamdulillah rabbiin ilmaan keessatti na deebisee mana hiyya keessatti na deebisee jira. Dhugaadhaa gaafaan gan ala jiru sanii ani uffata jijjiirradhu amma alhamdulillah rabbil alamin waan takka waan rabbiin guban qabne ilmi namaas godhuu hin danda'u gochee inni ibsaan irratti raawwate san caalaa wannin ilmi namaa namarraa raawwate san cufaa rabbiin irra na aansee asiin nagee ilmaan kiyyaa wajjin mana keessaa warreen gartee miti akkanatti akkana goonaa ibsaadha akkana godhanii irraa kafalla jettan namni ani dhimma kana firoo fi ijoolleen takka jechuudha sababa ilmaan kiyyaatii fi sababa kiyyaanii akka dubbii nagaadhaan finna janii ibsaan fudhachuu fi didee jechuudha karaa nagaatiin fixuudhaaf ijoolleen seente jechuudha. Kanarraan garagalee eega immoo dhugaan dhuftee dhugaan taate bikka dhalaan dhimmamtu rakkattu san siis wajjin rakkannaa janii seenanii rakkoo dhimma kiyyaaf seenan jechuudha. Namni warreen asii firoo dhadhaaddattan ani waaqa saman billa ammaas gartee miti akkumaan gartee miti maallaqaan fidesan jechuudha. Naa irraa dhorka ibsaallee kan lubbuu baasan jechuudha. Maaliif ilmoon tuni waan ol ka'u waan guddataati booda abbaa kiyya kana goote jettee viidiyoon marrutuun waan ol ka'amu nattillee namiidhullee ni danda'an jechuudha hamtuun barbaanneen. Kanarraan garagalchi warreen firootu hin jettan warreen firoo karaa inni deemne jettan if eeggadha. Ani waaqa saman billate keeta gandaadan malee isin muru kilmaadha. Saami ati faani beekne ani ijaan saraa qabu ni beektaami tani ati ilmaan kiyya na jalaa jabeessi. Ilmaan kiyya jalaa jabeessee naafi ilmaan akka waliin argine gootee ibsaallee karaa har'a fakkeessee jechuudha. Ani jechuun guddaan kaambiin guddaan ati siifin deemaa jechuudha. Saniifuu ati wal argina akkuma siin jeesanii wal argina gaddaabbaddu takkana lama sitti inni himaa achi booda gartee miti ani hiikkaan sirra beeysa anummaan ati agartee tun jechuudha. Firoo ammoo dhadhaadachuu firoodhaa dhaaba isiniif gee jira firoon dhadhaadatina wanni firoorraa wanni isin qabdan takka hin jiru firoon isinirraa liqii isinirraa hin qabu. Ifirraan qabu idan teessan isarra hin jirtu wanni takka wanni irraa qabdan takka hin jirtu firoo jechuudha. Firoon anaa jecha seenee ammallee waa'ee firoo kitaaba firoo kana amma booda cufaadhaan isiniin jaa. Anaa mita dhimmarraa qabu ibsaan isaa naka dhimmarraa qabu. Ana gaafatu atis gartee miti kan bishaan tinan naquuf kun gartee warreen isa jala yaatan kun ani ibsaaf hin deemu isaa daga dhaabbachuu baatta taanaan laadhii fi ibidda ifira goyaatanii isin jaa ibidda ifira goyaatan waan biraa takkaaf hin yaatanii ani abdii kutaddeetiin jira jireenya kanarraa illee abdii muraddeetiin jira jechuudha. An jiraachuullee hin barbaadu jechuudha. Maaliif ani kanin amma dura jechuudha waan inni amma dura ta'in kaganaa ilmi namaa na godhu takka hin qabu ani saniifuu jireenyaaf hin deemu jechuudha. Ani wallahi ani laal basha kumaan nama godhu dhaabbadaa jechuudha. Akka naman duun akka hin jiraanne malee ammas lubbuu namarraa akka baasan namarraa manni hin jiran. Saniifuu warreen gartee miti ibsaa jala yaatanii olii gata kana wanti boombii wanti shubbii baafuuftan kun maal jeniin gaa? Jechuun maal ni beektaa?
sandaran akka firiyaa ta'u ta ibsaa bar laaftuma laalee jiran. Ta ibsaa laaftu laalanii ayyaa gizee dhaadannoo dila kana godhanoo. Gaddisiisanii. Barsanii. Gizee akkanatti ibsaa dhaadannoo akkana sin godhan akkana sin godhan akkana sin godhan akkana sin godhan. Ana ta dhalaate ta goote hadhin mana irraa qabdan koottaa manaan jira. Ni beeytan mana saamiyatis ni beeytan mana manni kun kanuma gaafa nan hin jira dhufuu turte. Zaachaan godhini koottu mana kana naaf barbaannaan kilmaadha. Bal deemaniituma haasawanii. Harakaata deemanii harakaata ilaalanii dubbiidhaaf jechuudha gurran qabu. Dhugaan isiniif himaan. Ani irraa hin dalagu wanta kanaan dalagu kan dhimma faayidaa irraa qabna jettan faayidaan mana jirti koota naaf akkasitti wal faamna isin ka dhiiraa koota aisas firoo dhageeffadhu anaa jetteen cinqatin ganaa ani jireenya irraa hin dalagu ilmaan irraa hafee jiraanii maal cinqatanaa jettee mana na deebistee mi galatoome kanaas wallaahi warreen firoo dhadhaaddattan warri firoo wayii goona jettanii waaqa saman bille gaafatanii anaa diree dhiisee surree kaayyata akkamirraa laaltan diree kana dhiisetiin kofoo kaayyata kofoo teessan. Tamam yoo isin firoon rabaala cabsachuu dhiisiiti karaa firoon deeme isin baatan takkanaatiin isiniin jaa warreen harakaata gootan jirti harakaanni keessan dhaaba wanti laalla wanni keessan bu'ee jira. An jechuun sanii miti sa'aat kana agartee miti mucaan ibsaa jala deemu kuni maali bakka hundatti agartee miti. Kun ijaan irraa qaba. Bakka hunda deemeeti agartee miti na dhaadatee maal reedaa mataan isin cabsaa maal jaa. Mataa maasi jaamsa tanaaf sodaatiin faayidaa irraa dhimma qabanii hamana kiyya dhufanii ni beeka qabana haa dhufu mana dhufee ana gaafatu laa jalqabtaati. Galatoomi firoo wallaahi addu'aan sii godhu jiraan dhugumatti yoo mana bira dhaabbatte ammallee ani mana deebi'ee ilmaan kiyya keessa deebi'ee jee abbata akkana rooroo sitti hin dhiisu. Tamam ammoo ibsaa nuti ani ibsaa irraan dalagu dhugaan isiniif himaami ibsaa isa miidhuuf illee hin deemu ammoo namni inni nan deemuuf kan akkanatti ibidda dila kana gidduu fidee kaayoo saamii baanan sanii jechuudha. Kan gartee miti ilmaan irraa fudhadhu maarreedhaa mirroolaa sun takkasii jee waa dhibbata akka jechuudha namni bultii namaa hin laaqu bultii namaa yoo gartee miti akkaataa walitti yoo wal badanu akkaatti namni walitti fayyisee walitti wanni godhuu yaada malee ani khayiruma ammaas wanni inni irraa dhaabbadhu jeenis wama khayriiti karuma khayrii irraa hin dhaabbadhu jee malee waan biraatiin jechuudha. Ati gartee miti irraa ni milkaa'insi hin jaa. Karaa gabaabaa ani meefitiin jira. Ammaan sana maal inni beektaa mucaan ibsaa yoo deemsan nuti jechuun ani ibsaa guyyaa sanii haadha mana faayidaati xiqqishoo qirna godhe agartee miti saniifiin jalaadhaa jeeba qaqqishoolee taatu harkuma irra qaqqabee dhiise malee jechuudha. Mush namatti utuu osoo hin ta'in ammaatti kan ibsaa jala deemu jechuun ni beektaa miti. Ibsaa mush mataa basheessu miti ati ganaa ablee mataa sirraa fuudha mataa kee jechuun akkanatti muka kaayee deemeenis garsa jechuun ganda keessa as keessa jechuun maaliifi ati waa takka deemteetuma nama waliin dhoo jirta firoo akkana goonaa maareedhaa faayidaa fi ibsaallee walitti duri jirti jechuudha. Saniifuu ati immoo yoo if eeggachuu baattee amma booda akka deemtee ibsaadhaan dhaadettee akkana godhe akkana jechuun sagartee yoo kasi baastu jechuudha. Ani mush ibsaa mataa basheessuu mitiiti fileeshii ibsaan faayidaa obaasee gartee si obaaseetiin kiloorksii hundi si obaasee akka dhalaa akka namni dhalaan cafee dirrittis cafee keessa galsan akka gartee barbaree hundi si godhee maali ati deemtee dhalaadhaa boo achi deemtee haasawitee akka feeteettuuf agartee mi. Ani saat sin sodaadhu garuu ibsaa gusanii kabajee amma hojiinis garsa jechuun waan nantee na beektaatu amma dura hijaa ol qabna maarrettee kana deemtee haasoo jirta ani faayidaa achaa dhimmamee agartee miti ibsaa sanuu xiqqishoo waan ilmaa wajjidduu qaban jechuudha usee malee sifirraa dhorku dadhabeetii miti garuutu gizee ammaan ta'e jechuun naafati na harka bunni buuta akka feetetaatu guddaan harka buutetti sin agarsiisu waan nama maraata dhalaanni janaajanuuni siifida ani nama kabuula biyya rabaa kana keessa kanga dhalaadhaan nama sanirraa dalagaan dhalaa jettanii gizee gartee miti dhalaa tartiib wayii dhala haadha jaartii namaatii fi haadha namaatii fi kana jettanii isin dhalaa agarraan irra lafa dhooytanii isinirraa hin dalagaan tamaam dhalaa waan namaatiif waan ati hin beekne